Seenaa garaa nama raasu. Ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa tokko kan nama barsiisuuf bashannansiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun na waliin turaa kan isiniin jedhu ani gammachiista shoomeeti. Kallachumaan gara seenaa addunyaalessaa baay'ee nama gaddisiisudha. Haadha manaa fi abbaa manaa waliin jiraatanii tokkotu ture. Yeroo ijoollummaa dhalatan irraa kaasee jaalala addaa waliif qabu. Jaalalli isaan eegalan kunis walii isaaniitiif kan jalqabaati. Haati manaan ijoollummaa ishee irraa kaastee abbaan manaa ishee ijoollummaa isaatti yeroo bahu yeroo galu yeroo taphatu nama waliin yeroo walitti bu'u yeroo ergamu yeroo bahu yeroo kolfu ta'ii gochaa koo jettee carraa manaa bahuu argatte hundatti barbaaddee isa ilaalti. Innillee akkanuma manaa gadi baanaan karaa balbala mana haadha manaasaa otoo hin bahin oolee bulee hin beeku. Kanaan waggoota hedduu jaalala ijoollummaan erga dabarsanii booda yeroo dargaggooman jaalalaaf wal kaadhimmatanii jaalalli isaaniillee darbee laga ce'ee galaanomee gabroomee bultii ta'e ijaarame. Haati manaanis abbaa manaanis barnoota isaanii baratanii xumuranii hojjettoota mootummaati. Jireenya qananiis jiraachuu jalqabanii haa ta'uutii garuu balaa uumamaaf safuudhaatii balaan lolaa biyya isaan keessa jiraatan guutummaatti ni balleessa. Lubbuun namoota kumootaan lakkaa'amaniis guyyaa tokko keessatti bada. Bu'uuraaleen hawaasummaa bishaan, daandii, ifaan fi kanneen kana fakkaatan faayidaa dhala ta'anii manneen waggoota hedduudhaaf itti dhama'amanii ijaaraman bishaaniin nyaatamanii namoonni kumaatamaan lakkaa'aman lubbuun isaanii yeroo darbu miiliyoonaan kan lakkaa'aman immoo gara biyya biraatti godaananii akkuma yeroo ammaa kana biyyoota addunyaa garaa garaa keessatti balaa lolaa, hongee, rakkoon siyaasaa nageenya biyyaaf dhawwatu uumuun uummanni buqqaanii bakka tokko gara bakka biraatti kan godaananii jechuudha. Yeroo kanatti haati manaa abbaa manaa baay'ee wal jaallatanii kuni reefuma jireenya jalqabanii mana tokko keessa waggaa lama otoo hin jiraatiin gara biyya biraa biyya hin beekne afaan hin dhageenye hawaasa walii galuu hin dandeenyetti godaananii. Akka carraa ta'ee yeroo kana haati manaan daa'ima lakkuu gadameessa ishee keessatti baatti. Godaansi mataa masaatiiyyuu dhukkuba mataasaa qaba. Ulfa ta'anii biyya tokko gara biyya biraatti miillaan lafoo godaanu jechuun immoo maal akka ta'e hubadhaa. Daangaa biyya tokkorraa gara daangaa biyya biraa yeroo ce'an eegdonni salphaatti waan nama hin dabarsineef rasaasa jalaa fiiguun ol jechuu gadi jechuu beela'uu dheebochuun gaaffii kan hin qabne gochaa godaansa kamirratti yoo mul'atudha. Dubartiin ulfi kuni godaansa kana dandeessee gargaarsa rabbiitiin gara biyya biraatti ceete. Daa'ima ishee ijoollee lakkuu lama kan deesse kaampii godaansaa guyyaatti daabboo tokkoo fi bishaan siniin tokko qofa bakkatti kennamutti haadha ta'anii ilmaan otoo hoosifatanii kana nyaachaa dhugaa jiraachuun hangam carroomuu dhabuu kan nama mul'isudha. Silaa haadha deesseef kan malu marqaa marqanii shaameta qopheessanii buddeena fatfatanii akka ishee jajjabeessuuf nyaata humna qabu bakkatti sooranii ture. Haa ta'uutii garuu haati kun hin milkoofne. Sanurratti immoo ilmaan deessu ijoollee lakkuudha. Bakka nyaanni dhugaatiin yaalli fayyaa gaariin hin jirretti haati kun ijoollee lakkuu kana waliin rakkachuu eegalte. Abbaan manaa ishee daabboo tokkoof shayii tokko isaaf kennamu guyyoota hedduu ati nyaadhu ilmaan hoosifta jedhee otoo nyaatiin hagawusaa olee bulaa. Bifa kanaan rakkachaa waggoota 3 kaampii godaantotaa keessa erga turanii booda haati manaanis abbaan manaanis dhukkubsataa ta'ee ilmaan 2 godhatanii keessaa tokko erga jabaatee booda lubbuunsaa addunyaa kanarraatii darbe. Kunis
gadda dhukkuba gara biraadha mitiiree waan uumamni nama fiddu tole jedhaniima harka kennanii fudhachuu malee filannoon gara biraas eessattuun argamu. Maarree erga bahanii booda kaleessa daabboo tokkoo fi shayii tokko argachaa kan turanillee dhibdee daandii irratti kufanii daa'ima isaanii waliin nama gargaaroo ol isaan qabu dhabanii baatii hedduudhaaf rakkatanii tuubboo bishaanii xuraa'aan garaa garaa gadi lakkifamu keessa jiraachuun dirqama ta'e. Sanaan booddee garuu abbaan manaan carraa hojii waardiyyummaa argatee biyya afaan aadaa hawaasa sanaa hin beekne keessatti hojjechuu eegalee yeroo kana mana xiqqoo kireeffatanii jireenya hiyyummaa jiraachuu jalqabanii. Biyyi sun bona baay'ee ho'aadha, ganna immoo baay'ee qorraa. Jiruun waardiyyummaa bonas gannas guyyaas halkanis otoo hin jedhiin guyyaa kennameefiin dadhabe nuffi otoo hin jedhiin dandamatee jiraachuudha. Gaheen abbaa manaa mana keessaa alaa hanga diidaatti maatii isaa kan ta'an haadha manaasaa fi ijoollee isaa utubuudha. Maarree abbaan manaan kunis na dhukkube, natti qorre, natti bulluqe otoo hin jedhiin jabaatee hojjechaa ture. Kanaan waggoota hedduu biyya ormaatti dabarsanis dhala gara biraa kaampii godaansaatti kan argataniin ala garuu maatiin kun barbaadanis argachuu hin dandeenye. Waggoota 10 ol dhala argachuuf erga yaalanii dadhabanii booda maqaa daa'ima isaanii kan duraan jirurraa jijjiiranii abdii jedhanii moggaasanii fi jiruu gaarii jiraachuufis dhabuufis gara biyya keenyaatti deebi'uufis hafuufis milkaa'uufis milkaa'uu dhabuufis abdiin keenyi siidha jedhanii akkuma jabaatee of bareen daa'ima kanatti manii umurii waggaa 14ffaa isaatti seenaa jireenya maatiinsaa dabarsanii ofii katabatanii mana keessa kaawwatanii jabaan kun gadi fageenyaan dubbisee baay'ee sitti dhagahame. Haa ta'uutii garuu iftis dukkannis isaaniif ifuuf yookiin immoo dukkanaa'u harka isaa akka jiru hubate. Kanaan booddee bakka jirutti maaliin qaba, gara fuulduraatti maal gochuun qaba, maatiin koo hanga kanaan waggaa meeqa jiraachuu qabu jedhee barnoota isaa kutaa 9ffaa ga'ee addaan kutee hojii xixiqqoo walitti funaanee hojjechuu eegalee. Haati abbaan isaa garuu barnoota qofaatti kan amanan yaa mucaakii maaliif kana nu gootaa, ifti gama keetiin akka nuuf baatuuf maqaa keellee abdii jennee moggaasnee barnoota kee addaan kuttee akkam abdii nu dhowwattaa jedhanii isa gaafatanii. Haa ta'uutii garuu dargaggeessa kanaaf kan gale waa biraa waan ta'eef barnoota addaan kutee baatii 2 booda haadha isaatiif dinnicha, shonkortii, timaatima, zayita harkaan baatee galuu jalqabe. Barnoota isaa addaan kutuunsaa isa gammachiisuu baatus haa ta'uutii garuu haati hir'ina mana ishee dargaggeessi kun argee guutuu fi jalqabuu isaatti gammachuu qabdi. Dhimmi barnootaa garuu lola mana sanaa yeroo hundaadha. Kanaan otoo jedhu dargaggoon kun mana daabboo keessatti bukoo bukeessuuf qacarame. Gammadee ogummaa keessa jiru barate. Darbee konkolaataa waliin ooluu eegalee ogummaa konkolaachisummaa eeyyama malee of barsiise. Kanaan milkaa'inni isaa haga kanaatti ta'uuf yeroo didu maatii isaa ammallee akka garaa isaa gargaaruu yeroo dadhabu mana hojii daldalaatti qacaramee warra abbaa qabeenyaaf daldalu eegalee. Kanaan jireenyaa jalqabee yeroo gabaabaa keessatti maatiin isa qacaratan dachaan galiin isaanii bulee daddabaluu yeroo eegalu dargaggoon kun bu'uura guddachuu hojii isaanii ta'uu hubatanii yeroo kanatti innis bu'aa isaa baree mindaa naaf dabalaa yookiin immoo bakka mindaa naaf dabalanii deemeen hojjedhaa jedhee gaafatanii. Yeroo kanatti maatiin abbaa qabeenyaa isa daldalsanii kun bu'aan qixxee kan argannu bakka biraatti gara biraa bannaa, bakka kanaaf nama biraa barbaanna jedhanii gahumsa isaatiif qofa bakka addaatti kutaa 2ffaa bu'aa qixxeedhaan bananii fi yeroo dheeraa sitti hin fudhanne maamila hedduu fudhatee ofis maatii sanas guddisee gara suuqa daldalaatti otoo hin taane gara dhaabbataatti ol qajeelchuun yeroo booddee ofiifis maatiifis gara investorootaatti jijjiire. Abdiin maatii isaaf abdii ta'ee abbaa isaa hojii waardiyyummaa dhiisee gara biyya dhaloota isaaniitti isaan deebisuun mana konkolaataa
bakka hojii akka maatiin isaa fedhanitti invest godhee fi ofiifillee gara biyyaatti galuun hojii isaa hojjechuu jalqabe. Abdiin maatii isaafis biyya isaafis abdii ta'ee waaqni dhala gara biraallee maatii kana dhorkee abdii dhala tokko garuu dhala 10 godhee fi haa xiqqaatus haa guddatus jechuu hin dandeenyu. Maatiin keenya hanga humna isaanii umrii isaanii dargaggummaarraati kaasee haga har'aatti nuuf wareegamaniiru. Du'anii wareegamuun akka jiru jiraatanii wareegamuun namaaf jiraachuunis ni jira. Haati abbaan keenya warri nu guddisan maallaqaan yookiin immoo wantoota xixiqqoo garaagaraan otoo hin taane jireenya isaaniitiin nuuf wareegamanii yeroo nuti dargaggeessa jajjaboo taanu isaan immoo ni dulloomu dhadhaabbata barbaadu. Humna isaanii nuuf kennan hundumaaf beenyaatu isaan barbaachisa. Tarii haati koo yookiin immoo abbaan koo kana naaf hin goone kun isaaf hin malu jechuu ni dandeessu ta'a. Haa ta'uutii garuu akka eenyummaa isaaniitti gatii guddaa jireenya isaanii keessatti eenyumaaf iyyuu kanfaluu hin dandeenye maatiin dhala isaaniif ni roomu. Otuu maatiin keenya hin jiraanne nuti har'a dachee kana jirru. Isaan waan jiraataniif dhalannee dachee kanarratti baay'annee guddifachaan kan guddannes akkanuma maatii kan nuuf ta'an bakka rakkanne kan nu waliin rakkatanii har'a gargaarsi kan maluufiif kan nu waliin rakkatan maatii keenyaaf gargaarsa gochuu qabnaan abdii ta'uufiin dirqama keenyaaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa yoo jaallattan yoo irraa barattan laayik sheerii fi sabskiraayib gochuun akkana deeggartan kabajaan isin gaafachaa seenaa gara birootiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Oolmaa gaarii.